Ashamarki fuunee daawwattoota fi hordoftoota ejem akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti biyya isin jirtanitti lafa isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha arras aanolee global media irraa qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra qophii keenya guyyaa irraa keessatti akkuma iskiriin irratti daawwattan kana rakkoo hamaa baqattoota Oromoo biyya Suudaan keessa jiran kan mootummaan Suudaanii qabee mana hidhaa keessatti dararaa jiru irraa haasofna akkasuma namoota mana hidhaa keessa bilbilaan kallattiidhaan dhiyeeffannetu jira isaan sunis waan jedhan waan dubbatan waa'ee imbaasii Itoophiyaa biyya Suudaan jiru waa'ee Suudaanitti ambaasaadara Itoophiyaa akkasuma waa'ee mootummaa Suudaanii akkasuma rakkoo mana hidhaa keessatti baqattoota Oromoo kana irra gahaa jiru baqattoonni Oromoo kallattiidhaan karaa toora aanolee global mediaatiin dhiyaatanii kan nu ibsan tahan sagantaa keenya gaggabaabsineetiin xumurra qophiin keenya guyyaadhaa isa kana irratti fuulleffataa egaa ka daawwattootaa fi hordoftoota aanolee global media tamsaasni keenya guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira gahuuf warroonni YouTube irratti hordoftan YouTube channel keenya subscribe godhadhaa akkasuma warroonni karaa Facebook aatiin hordoftan page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha amma takka jenneetiin walitti deebina. AGM Media Ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haqaa Dhabbata Ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu hin qabuure maqaa AGM Ummatarraa ummataaf. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma sila jenne gaggabaabsinee waa'ee baqattummaatii fi rakkoo baqattoota Oromoo biyya Suudaan gaggabaabsineet kaafnee haasofnaa jechuudha. Yeroo baatii 7-8 darban biyya Suudaan keessatti yeroo fincilli mootummaa Suudaan irratti dhoheetiin mootummaan Suudaan fonqolcha irratti gaggeeffamee aangoo irraa bu'ee tibba rakkoo sanniin wal qabatee rakkoon hamaan baqattoota Oromoo biyya Suudaan jiran niin hangafee baqattoota Oromoo akkasuma lammiilee gaanfa Afrikaa biyya Suudaan keessa jiraatan irra rakkoon hamaan gahaa turuun ni yaadatama jechuudha. Akkasuma baqattooti kunniin iqaamaa gatii hamma duraan itti haaromfatan caala daran dabalaniitiin akka haaromsan qarshii 3,000 riyaala 3,000 hanga 5,000 akka gaafatamaa turan karaa marsaalee hawaasaatiin miidiyaalee hawaasaatiin akkasuma karaa miidiyaa keenya kanaanis isinii gabaasaa turuun keenya hin yaadatamaa jechuudha. Warra iqaamaa baafate warra paaspoortii illee qabu warra hin qabnes walitti qabaniitiin mana murtiitti dhiyeessanii manni murtii Suudaan baqattoota hedduu irratti hidhaa baatii jaham hidhaa waggaa tokko qarshii 50 wajjin qarshii 100 wajjin itti murteessuudhaan yeroo ammaa kana baqattoonni Oromoo hedduun mana hidhaa biyya Suudaan keessatti argamu jechuudha. Baqattoonni keenya mana hidhaa Suudaan keessatti argaman kun rakkoon garagaraa mootummaa Suudaanii mana hidhaa keessatti irra gahaa akka jirus kallattiidhaan AGM qunnamuudhaan rakkoo isaanii nutti himatanii jiran achirratti dararaan reebichi torchiin garagaraa akka irratti raawwatamaa jiru dubbatanii jiran akkuma iskiriina gubbatti agartan kana bifa kanaan poolisoonni galgala yeroo hundaa akka isaan reeban baqattoonni kunniin nutti himanii jiran mee rakkoo baqattoota Oromoo biyya Suudaan keessa jiran mana hidhaa Suudaan keessatti irra gahaa jiru kana kallattiidhumaan baqattootuma hidhaman kana keessa namoota bilbilaan dubbisneetu jira kallattiidhaan isaan san isiniif dhiyeessinaa isaan maal akka jedhan isaan irraa dhageettanii erga waan san dhageenye kaan immoo akkamitti akka isaaniif dirmachuu dandeenyu mootummaa Itoophiyaa irratti illee akkamitti dhiibbaa gochuu akka dandeenyu ministeera haajaa alaa Itoophiyaa irratti illee akkamitti dhiibbaa gochuu akka dandeenyu imbaasii Itoophiyaa biyya Suudaan keessa jirutti irratti illee akkamitti dhiibbaa gochuu akka dandeenyu akkasuma Suudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa maal gochuu akka qabu gaggabaabsinee waliin kaafna mi'a makallattiimaan waan baqattoonni Suudaan mana hidhaa keessaa jedhan isin dhageessifna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya namni yeroodhaaf nageenya isaatiif maqaa isaa kaasuu hin barbaanne mana hidhaa biyya Suudaan keessa rakkoo mana hidhaa san keessatti isaan irra gahaa jirtu kan karaa keessaatiin rakkoo kana san hubachiise ammas rakkoo kana bal'inaan waan isaan irra gahaa jiru miidiyaatti himachuudhaaf toora irratti argama. Hello akkam nagaa
Fayyaa Rabbi faagalatuum maqaa kee yeroodhaaf nageenya keetiif kaasuu hin barbaanne isin baqattooti Oromoo nama gara 74tti lakkaa'amtan mana hidhaa Suudaan keessatti akka hidhamtaniitiin rakkataa jirtan keessanis natti himtee jirta. Akkasuma rakkoo isinirra gahaa jiranis naaf odeessitee jirta. Mee jalqaba irraa kaafnee laaluudhaaf sababa maaliitiif hidhamtan? Jalqaba mootummaan biyyasanii sababa maaliitiif isin hidhe? Asbabni kanaan dura eeyyama warri paaspoortii hin qabne eeyyama baafadhaannaan waraqaan nu ba'ee waggaatti asaddafannee jiraataa turre. Bara kanas akkuma sana yeroo isaan jalaa dhumeennaan anneellee asaddafannee bara kuma qabdanuu nu qabanii ergi qaamaan qabdu nuun jettanii maaliif mixaa qabaaftanii nu kennitanii jennaan hin jiru kanaan booda qaamala jiraachuu hin dandeessanu jedhanii mana murtiitti nu qabanii mana murtii nu geessanii mana hojiitti nu qabanii mana murtii nu geessanii hidhaa waggaa tokko qarshii 1,000 gadda isaa hidhaa biyya jahaa qarshii 500 teessanii yeroo ammaatiif baatii baatii afuriif mana hidhaa keessatti arginaa yeroo ammaa ammoo jechuudha darara nurra gahaa jiru kana waan ilmoo namaa irra gahu mitiitu du'a fo'attamu kan rukutamuu fo'attatu nuun jedhame du'uuf waan akka kana rukutamuu keenya kana reebamuu keenya irra jechuudha. Mee duraanii ID yookaan bixaaqadhaan jiraata turtanii bixaaqaan keessan kun iqaamaa hin qabu jedhaniitiin fuudhaniitiin manni murtii isin dhiyeessanii manni murtii mootum warra bixaaqaa san qabu hidhaa baatii 6 fi qarshii 50,000 warra bixaaqaa san hin qabne mootum hidhaa baatii waggaa tokkootii fi qarshii 100,000 isinitti murteessanii amma mana hidhaa keessa jirtanii jechuudha. Yeroo ammaa mana hidhaa keessatti argamna. Misaala biyyi tokko seera tokko ittiin hojjetachuudhaaf midhaaqaan sun eessaa baafan biyyuma ittiidhaa baafan malama Itoophiyaadhaaf illee yeroo nuun kenninu midhaaqaan kun yeroon isaa dhumate kanaan qaamaa jammarran jedhanu utuu midhaaqaa achiin hin baasani boodaan amma midhaaqaa eeyyama waggaa tasaddafatan in hojjetaa jira. Asiin immoo hojjetaa hin jiru jedhanii uummata qabanii mana hidhaatti guurani yeroo hunda jechuudha baasota keenya keessa jiranutti jechuudha. Dabalatee waa tokko guyyaa 3 dhufanii daawwatanii waa tokko deebii tokko illee nu laachuu hin dandeenye. Baatii afuriif jechuudha keessatti rakkataa jirra. Namoota baay'ee keessatti rakkataa jirra. Akkuma kana suuraa asiin kanaan duras karaa sooshaal miidiyaa irrattis sagalee keenya silkii illee qabannu dhalataa biyyattii isiriinyaadhuma jechuudha birriidhaan birrii 100 itti kennineenaan nu kenninaan jechuudha irratti kan suuraa kaa'amee adeemne sagalee keenya bakkee baafannaa isa kana iyyuu nurkatti arganii silkii kanayyuu kana olii nutti fidaniiru amma akkam dararamaa olitti nutti fidanii amma bilbila amma ittiin isin dubbise kana hidhamtoota wajji hidhamtan lammiilee biyya Suudaan ka bilbila dhoksaadhaan ol galfatan irraa mallaqa kafaltaniitiin nu bilbilachiisaa jettanii isin bilbilachiisan jechuudha. Qarshiidhaan irraa kireeftu. Rakkoo hamaatu isin irra jira. Mee amma akka suuraalee keessanaaf ergitanitti akka agarsiisutti akka malee dararaan hamaan reebichi hamaan akka isin irra gahaa jiru jira. Suuraa keessan kan duuda keessan keessa garafamtan kan ijji namaa laaluu namatti ulfaatutu naa dhufe. Mee maaliif isin tumanii sadarkaa akkamitti isin tumaa jiran immoo rakkoo akkamii isin irra gahaa jira achi keessatti? Rakkoon baay'ee nurra gahaa jira. Yeroo jechuudha kun ganama namni rafti barii rabbiifu hojiin nu geessanii mana qofaatti namni zinaazina jedhama akka maqaa biyya kanaatti shindibeetiidha mana shindibeetii nam tokkotti hidhamu isa kan nazzafu nuyi kan hojii kifilee mana biiroo adda addaa jira nazzafullee nuyi isaayyuu rukutamaa jedhii baay'aa taadhanna malee otoo haala gaariidhaan qottaa hojjedhaan hin jedhaniyyuu nama hin gubu achi deebiis rukuttaa gallu gadi baanu rukuttaa akka sareetti ilaalamna kanaan duras waan fedhe jiraanuun jedhanii namni obsine
mana hidhaa keessa teenye mana harka namaa keessa teenye waan adda addaa gadi baafnee naasofnu jennee waa baay'ee garaa keessa dhofannee jirra. Isumamaayyuu jechuudha. Gaafa wanti keessaa baane biyya keenyatti deebinee bakkuma ilmoo namaa jirtu baanii keessaa baanii haasofne mala waan garaa keessaa qabna isammaa jechuudha. Waan jechi jiraas waan fedhe jiraan jedhanii jiranii as keessatti rukuttaan waan baay'ee jira. Kanaafuu jennaan hamma yeroo ammaa harka namaa keessa waan jiru jennaan waan baay'ee illee haasa'uudhaaf bichuu sodaa ammaatu jira. Isumamaayyuutu dhalluma jennee jiru sodaa hammaa nurra ga'ee jira. Kanaaf bichuu afaan keessa qabachuu barbaanne malee yeroo ammaa jira baay'ee keessatti rakkataa rakkunni guyyaa lama asii immoo qobaadha. Qobaa wayii nurratti raawwataara. Yeroo ammaa lubbuu keenya iyyuu barbaadaa jirtu nurra ajjeesaniyyuu. Mee amma isin mana hidhaa san keessa ijoolleen Oromoo baay'inni keessan nama meeqa ta'a? Ijoolleen Oromoo yoo jette nama 30 ol ta'a. Inni kaallee irraa bahee ture malee inni yeroo ammaa jechuudha gara nama 30 olii ta'a. Lammiin adda addaa keessa baay'ee jirani. Lammiin lammii baay'ee jirani keessa nu qofa Oromoo lammii tokko qofaa miti. Sababa baay'ee takkeessa jira yeroo ammaasuma keessa sababa baay'ee takkeessatti argama. Manni hidhaa isin itti hidhamtan suni maqaan isaa maal jedhama? Suudaan keessaa eessa jira? Suudaan keessa naannoon isaa Umdurmaanii jedhama. Umdurmaanii immoo magaalaa tokko jira suuqii Liibiyaa jedhama. Maqaan isaa isarraa immoo adeemsa walakkaa sa'aatii ta'a. Katamaa baay'ee bicuu fagoodhaa litorkiin illee badaa sirriitti hojjetu yeroo halkan sa'aatii ja'an booda yeroo namni irraan galee dadhabee irraa galee hojjetaman hin hojjetu asirratti. Manni hidhichaa immoo Alhudaa jedhani Alhudaa jedhama. Garuu akka afaan jiraatti immoo Gismal Hudaa jedhani jirri. Okay, Gismal Hudaa keessatti Gismal Hudaan kun magaalaa Kaartum irraa fagoodhaa jechuudha akka naa ibsaa jirtutti. Fagoodha. Kaartum irraa yoo biyya sa'aatii tokko wayii Kaartum irraa fagoodha. Maal lafa namni itti hidhamu miti kana baraatti hidhamne jira katamarraa fageeffamne jechuudha. Mee imbaasiin Itoophiyaa biyya Suudaan keessa jiru. Ofii kooti bittaa itti geeffadhu. Mee imbaasiin Suudaan keessa jiru dhufee isin hin laalle isin hin daawwanne achi keessaa isin baasuudhaaf kallattii furmaata wayii isiniif hin kenne? Waan tokko wanti hin jiru nama jala hojjetantu qoraan dura dhufanii dhugaafatanii maaliif hidhamtanii jedhanii dhuma nu gaafatanii sobanii maqaan ol fuudhanii ba'anii achi mana deebanii sirkii adda addaa nu kennanii deemanii innuma sirkii sana sharri nu kennanii itti dawwalannu illee naas achi waan kana wanti nu gochuu dandeenyu hin jiru qabaattan kaffaladhaa dhabdan immoo yeroo keessan eeggadhaa bahaa wanti nu gochuu dandeenyu hin jiru jedhan isa hadhaa isa kaleessaa itti dawwaleennaan wanti nu gochuu dandeenyu hin jiru kaffaladhaa baay'uu dandeettan kaffaladhaa bahaa yoo dhabdan immoo yeroo keessan eeggadhaa kun kana rakkoo adda addaa darraa akka adda addaa nurra gahaara jennaan wanti nu goonu hin jiru jedhanii jala sororanii nutti himanii waan tokko wanti nu goonu hin jiru jedhanii jala sororanii nutti himanii jiranii. Hayyee mee ulfaadhu galatoomiin uummanni Oromoo maaliin akka isin gargaaru barbaadan uummata Oromootitti maal dhaammattan? Oromootti kan nu dhaammannu yeroo ammaa jechuudha nus illee jiruu fooyyeffannaa biyyuma alagaa deemnee jiru keenya fooyyeffannee biyya keenya baanee akkana yeroo akka dararamnu biyyuu baay'ee nu azinsinee mataan keenya cabee jira. Kanaafuu jennaan uummata Oromoo bakka adda addaa biyya alaattis biyya keessattis argamus illee sagalee keenya kanallee nu dhagahee bakka ariitti akka badii keenya kanallee nu ilaalee sagalee isinii ta'u adda addaatiin sheerii nu godhe nu daddabarsee jedhu haa ta'u. Ayyee guddaamillee baay'ee wallahi akka lapheen koo dandeenye haasa'an jiru laphetti. Ayyee mana hidhaa Gismal Hudaa biyya Suudaanitti argamu keessaa
yaada kee kana nuuf qooddee akkasuma rakkoo sii fi hiriyoota keetirra gaa jiru nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomi. Nus akka warra miidiyaatitti akkasumas sagalee keessan kana fuunee uummata Oromoo biraan isiniif geenna. Akka Oromootitti illee mootummaa Itoophiyaatitti illee akkasuma ministeera dhimma alaa Itoophiyaatitti illee akkasuma Imbaasii Itoophiyaa Suudaanitti argamuu fi ambaasaadara Itoophiyaa biyya Suudaanittis dhiibbaa gochuudhaaf yaalla. Jajjabaadhaa nuti uummati Oromoo illee du'aayin akkasiin bira dhaabbatu waan hundaan sagalee akkasiniif ta'an gochuudhaaf waan nurraa eegamu hin goona. Isinitti deebi'ee yeroo biraa kan isinii dubbisu ta'a. Ammaaf jajjabaadhaanaaf galatooma. Galatooma obboleessa keenya. Ayyee. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma gaafiif deebii nama maqaa isaa kaasuuf rakkisaadha. Bilbila Suudaanii wajjin hidhamanirraa halkan tokkoof mallaqaan kireeffatanii halkan of bira bulchanii naa bilbilanii ka'anii booda ganama deebisanii fi maqaa isaa yoo ka himu taate tarii mootummaan Suudaanii bilbila eessaa fuutee miidiyaatti bilbilatteeni jedheetiniin qabuu danda'a waan ta'eef maqaa isaa isinitti himuu hin barbaanne rakkoo iskiin irratti argaa turtan kanatu isaanirra gahaa ture. Egaa ka daawwattoota keenya haalli baqattoonni Oromoo biyya Suudaan keessa jiran irra gahaa jiru akka kana fakkaata jechuudha. Imbaasiin Itoophiyaa dhaqee ilaalee maqaa isaanii fudhate yoo barbaadan mallaqa keessan kafaladhaa baha yoo barbaadan immootu hidhaa isinitti murtaa'ee fixadhaa bahaa jedhaniitiin dhiisanii biraa deemanii jechuudha. Amma imbaasiin Itoophiyaa Suudaanitti argamu ijoollee tana mootummaa biyya sanii kadhatee baasuu hin dadhabne jechuudha. Suudaanii fi Itoophiyaan akka jedhamutti biyyoota hariiroo gaarii waliin qabaatanidha jechuudha. Biyyoota hariiroo gaarii waliin qabna jedhaniitiin haasa'anidha jechuudha. Ambaasaaddarri Itoophiyaa biyya Suudaan jiru. Suudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadar Shifarraa Jaarsoo mootummaa Suudaanitti dhaqee ijoolleen akkana bakka akkanaatiin harkaa hidhamanii jiranii bakka akkanaatiin rakkataa jiranii ijoolleen kunniin badii hin qaban ijoollee tanniin ganuu dhiisaa jedheetiin gaafachuu wallaalle rakkoon maa inni rakkoon Oromummaadha. Ijoolleen tuni torbaan tokko dura gaafa na dubbisan gara nama 70 hanga 100 hin geennaa jedhan. Isaan bira amma namni gara hedduun gadhiifamee gara namni 74 gadhiifamee amma namni achi keessatti hafee ijoollee 34 ijoollee Oromooti jechuudha. Lammiileen biraa gadhiifamanii jiran Itoophiyaa mataanii warri akka Amaaraa, warri akka Tigree, warri akka Eertiraa hedduun gadhiifamanii jiran. Garuu warri achitti hafee ijoollee Oromooti jechuudha. Rakkoon bakka rakkoo Oromummaati. Oromoo nama hin qabnu, mootummaa hin qabnu. Jaarmaa jabaa ummata kana gabrummaa keessaa baasuuf tattaafatu hin qabnu. Kanaaf maal qabna nuti? Wal qofa qabnaa jechuudha. Kanaaf warri biyya Suudaan beeytan warri qaamaanis hin dhagahin warri akka kennaas keessa hin darbin biyya Suudaan mana hidhaa miti. Hoteela keessa taa'uun hangam akka ulfaatu hundi keessanuu hin beeytanii jechuudha. Gubaa biyya sanii hin beeytan. Mana hidhaa keessatti cinqaan akkamii akka namarra gahu tilmaamuu hin dandeettan. Hadaraa ijoollee Oromoo, hadaraa hayyoonni Oromoo, hadaraa abboonni Oromoo, hadaraa hawwoonni Oromoo ijoollee tanniin bakka danda'ame hidhaa keessaa akka baaniif mootummaa Itoophiyaatti illee dhiibbaan haa godhamu. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irratti illee dhiibbaan haa godhamu. Suudaanitti Imbaasii Itoophiyaati fi akkasuma Suudaanitti ambaasaadara Itoophiyaa ambaasaadar Shifarraa Jaarsotitti illee dhiibbaan haa godhamu. Hundi keenyaa ijoollee Oromoo biyya Suudaan kanaaf sagalee haa taanuun dhaamsa kennaa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kun kan daawwataa turtan qophii addaa Anolee Global Media irraa isiniif darbaa turedha. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin ture Antolchaa Huseeni. Daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan Anolee Global Media irraa isiniif darbu battala nu bira gadhiifameen akka isin bira gahuuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa. Warri Facebook irratti nu hordoftan immoo Facebook keenya like follow godhadhaa jechaa ammaaf sagantaan keenya kanumaan goolabama. Yeroo biraa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.